Biyyi keenya biyya saboonni, sablammoonnii fi uummattoonni hedduun keessa jiraatanidha. Uummanni Oromoos saboota biyyattii keessaa isa tokko. Akkuma beekamu uummanni Oromoo sirnoota dabran keessatti mirga sabummaa fi namummaa isaa sarbamee mirga aadaa fi afaan isaa guddisuu dhabee gadi qabamaa fi hacuucamaa tureera. Ta'us injifannoo bara 1983 argameen booda uummanni Oromoo mirga afaan isaan dubbachuu fi barachuu akkasumas aadaa fi seenaa isaa qorachuu fi guddifachuu mirkaneeffateera. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas sabni Oromoo mirga isaa kanatti qabatamaan fayyadamaa akka ta'uuf murtee fi tarkaanfiiwwan gurguddoo hanga ammaatti fudhateen mirkaneesseera. Tarkaanfii fi murteewwan dagaagina aadaa Oromoo fuula duratti tarkaanfachiisuuf fudhataman keessaas piroojeektiin ijaarsa giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame kun isa guddaa fi olaanaadha. Piroojeektiin kunis bal'ina lafaa heektaara 4 irratti haala seena qabeessaan hawwataa fi miidhagaa ta'een bajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin ijaarameera. Naannoo kanatti galma kana ijaaruudhaaf kan barbaachise uummanni Oromoo akkuma beekamu uummata bal'aadha Itoophiyaa keessatti jechuudha. Uummanni kun iddoo aadaa isaa itti guddisu, qorannoo seenaa kan itti raawwatuu fi akkasumas aartii isaa iddoo itti dagaagsuu danda'u hin qabu. Hanga ammaatti seenaa biyya kanaa keessatti. Kanaaf kaayyoo guddaan galmi kana ijaaruun barbaachise hir'ina kana guutuudhaaf jechuudha. Hir'ina seenaa, aartii, afaan Oromoo fi akkasumas qabeenya Oromoo gama hambaatiin jiru guutuudhaaf aadaa fi seenaa Oromoo bakki itti walitti qabamu fi itti dubbifamu mana kitaabaa waan hin jirree fi aartii Oromoo dagaagsuuf qorachuudhaaf iddoon mijahaan waan hin turreef galmi aadaa waan hin turreef rakkinoota kanaaf deebii kennuudhaaf ijaarsi galma kanaa jiddugala kanaa barbaachisaa ta'ee jechuudha. Kana kaayyoon inni dura. Mul'anni isaa immoo jiddugalli kun afaan Oromoo sadarkaa isaa eegee akka afaanota addunyaa jechuudha. Wanna isarraa barbaadamu qabachuudhaan dhaloonni barumsaaf afaan mijahaa ta'e, gahaa ta'e, eenyummaa uummata kanaa fi qabeenya uummata kanaa ibsuu akka danda'u. Oromoon martinuu afaan tokkoon walii galee akka haasa'uu danda'u, akka obbolummaatti akka wallaalu barbaachisaa waan ta'eef mul'ata kana qabateeti kan ka'e jechuudha. Abiraa immoo qabeenyi Oromoo keessattuu hambaaleen jiran walitti qabamanii jiran namoota dhuunfaa fi kun manca'ee badaa jira. Akka rakkinni kun hin uumamne galma yookaan immoo muuziyeemii ijaaree muuziyeemii kana keessatti walitti qabuudhaan addunyaadhaafis uummata isaatiifis dhalootaafis akka agarsiifamu haala kanaaf deebii kennuudhaaf kan ijaarame jechuudha. Mul'anni kana qabanneeti. Yaadi kaka'umsaa giddugaleessa aadaa Oromoo ijaaruu bifa adda addaatiin ka'uu kan jalqabe waggoottan muraasaan dura yoo ta'u bara 1997 biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa piroojeektichi bifa kutaalee aadaa hedduu walitti qabuun dagaagsuuf uummataaf tajaajila aadaa fi bashannanaa waliigalaa kennuu danda'uun akka ijaaramuuf mootummaaf gaaffii dhiyeesse. Amma kan jiru hojiin guddaan as keessatti hojjetamu qorannoo afaanii, seenaa, aadaa, aartii irratti wirtuu qorannoo tokkotu jira jechuudha as keessa. Innis qaama keessa ta'e kana kuni hojii qorannoo ilaalu hunda afaanii fi aadaa seenaa uummata Oromoo fi afaaniif kanaan kan wal qabatu biyya keenyaanis kan wal qabatan sabaaf sablammii Oromoodhaan wal qabatan faana walitti qindeessee hojii qorannoo kan gaggeessu jechuudha wirtuun kun. Qorannoo saayinsaa kan gaggeessee dokumentii bifa adda addaatiin kan dhiyeessu jechuudha.
mootummaan naannoo Oromiyaa waadaa aadaa uummata Oromoo guddisuuf gale utuu hin dagatin ejjennoo seena qabeessa fudhatee murtee dabarsuun bara 2001 keessatti bajeta mootummaa qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 60 ol ramadee hojii jalqabsiiseera. Yeroo ammaa garuu baasiin ijaarsa giddugaleessa aadaa kun hojiilee xixiqqoo hafan osoo hin dabalatin vaatii waliin gara qarshii miliyoona 300 fi miliyoona 11 fi 900 ol ga'eera. Qaamonni ijaarsa giddugala aadaa kana keessatti qooda fudhatan hedduudha. Kanneen keessaa muraasa eeruuf maddi baajetaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kan argame yoo ta'u, qaamni abbummaan hordofu biiroo industirii fi misooma magaalaa Oromiyaa yoo ta'u, biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa immoo gorsa dhimma gama aadaan jiru irratti deeggaraa tureera. Dabalataan dhaabbanni dhuunfaa Gireetaa jedhames gorsa waliigalaa kennuun hirmaachaa tureera. Qaamni hojii ijaarsaa kana hojjetes dhaabbata ijaarsaa dhuunfaa biyya keessaa ta'ee fi muuxannoo fi dandeettii guddaa qabu dhaabbata Afrootsiyoon jedhamudha. Haaluma kanaan kutaaleen gamoo kana keessatti argaman kutaa tajaajila galma aadaa fi tiyaatiraa Oromoo, kutaa hojii qorannoo fi dagaagina afaan Oromoo, kutaa hojii leenjii ogummaa aartii Oromoo kan fakkii, boca, ogummaa harkaa, shubbisaa fi kanneen biroo, kutaa hojii qorannoo seenaa fi hambaa uummata Oromoo, kutaa tajaajila mana kitaabaa, kutaa tajaajila dookumenteeshinii fi arkaayiviiti. Giddugaleessi aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti ijaarame kun faayidaa fi barbaachisummaan inni uummata Oromoof qabu baay'ee ta'uunsaa beekamaadha. Mee kanneen keessaa hubannoof akka ta'uuf muraasa isaa haa ilaallu. Gama faayidaa dinagdeetiin yoo ilaallu, giddugaleessi aadaa kun galii agarsiisa adda addaa irraa argamu cinaatti akka hawwata tuurizimiitti tajaajiluu ni danda'a. Namoonni hojii aartii irratti bobba'anis giddugala kanatti fayyadamanii galii ofii akka uuman gargaaruudhaan ga'ee guddaa gumaacha. Gama faayidaa hawaasummaatiin giddugaleessi aadaa kun afaan Oromoo guddisuun uummanni Oromoo fayyadamaa akka ta'u taasisuu irra darbees guddina addunyaan gama hundaanuu irra ga'aa jirtu keessatti hirmaataa akka ta'uu fi teekinooloojiitti akka dhiyaatu taasisuun faayidaa hawaasummaa guddaa kennaa jedhamee yaadama. Haalli ijaarsa giddugaleessa aadaa kanaa hawwataa fi seena qabeessa ta'uurra darbees Oromiyaa xiqqoodhaa yoo jenne dhaadhessuun ta'u. Maaliif yoo jedhame keessummaan kamiyyuu gara giddugaleessa aadaa kanaa yoo dhufe balbalarraa jalqabee aadaa, seenaa fi duudhaa uummata Oromoo haala salphaa ta'een hubachuu ni danda'a. Gara keessaatti yoo seene immoo godinaalee Oromiyaa hundaa bakka tokkotti daawwachuuf carraa guddaa argata. Mee warra amma eerre kana tokko tokkoon haa ilaallu. Mooraa bal'ina lafa heektara 4 qabatee argamu keessa gamoon kan qabame lafa kaaree meetirii 22,000 ta'udha. Kanaaf immoo iddoowwan miidhaginaa fi ijaarsota siidaalee aadaa Oromoo calaqqisiisaniin kan qabamedha. Balbalarraa yookaan ijaarsi fincaa'aa bishaanii fuuldura gamoo kanaatti argamu gadaa Oromoo 5 bakka bu'a. Sana dabarree balbalarra yoo geenyu siidaawwan koonkiriitiin hojjetaman aadaa Oromoo fi sadarkaa gadaa Oromoo 5 ibsan tartiibaan dhaabatanii mul'atu. Fakkiiwwanii fi bocawwan aadaa Oromoo agarsiisan bakka adda addaatti ijaaramaniiru. Ijaarsi giddugaleessa aadaa kanaa geengoo yoo ta'u, walakkaa gamoo kanaa bakka banaa irratti kuufamaa fi fincaa'aa bishaanii bifa lakkoofsa 8 fakkaatuun ijaarametu argama. Kunis deddeebii sirna gadaa Oromoo kan agarsiisu yoo ta'u, akka aadaa Oromootti maatiiwwan marga jiidhaa qabatanii irreeffannaaf gara malkaa deeman bifa siidaatiin ijaaramanii argamu. Kana qofaa miti. Bakkuma kanatti siidaalee aadaa fi seenaa uummata Oromoo calaqqisiisan hedduu daawwachuun ni danda'ama. Kunis baay'ee miidhagaa fi hawwataa ta'uunsaa waan wal nama falmisiisu miti. Mooraa kana keessa iddoo konkolaattonni dhaabatan al tokkoon konkolaattota 450 kan keessummeessu, karaa dhagaa koobiliin afame,
karaa qaamaa miidhamtootaa alaa gara kutaalee hundaa geessuu danda'uu fi liiftii tokko, iddoo magariisa teessuma lafaa Oromiyaa nu hubachiisu, dallaa sibiilaa fi dhagaarraa ijaarame, iskiriinii guddaa tokkoo fi CCTV kaameeraa eegumsa nageenyaaf ooluu fi kanaa fi kan kana fakkaatantu hammatamanii jiru. Wantoota ijaarsi giddugaleessa aadaa kun hammate yeroo gabaabduu kana keessatti kaasanii fixuun ulfaataa ta'us, mee amma immoo gara keessa gamoo kanaatti seennee gamoowwan tokko tokkoon isaanii maal akka fakkaatanii fi maal of keessatti akka qabatan, tajaajila maalii akka kennanis haa ilaallu. Golambaa bilookii guddaa giddugaleessa aadaa kanaa keessaa fuulleen mul'atuu fi mana lafa jalaa tokkoo fi darbii 3 kan qabu gamoo Golambaati. Gamoon kun tajaajila inni kennu keessaa hambaalee aadaa fi uumamaa Oromiyaan qabdu mana tokko keessatti walitti qabuu, kunuunsuu fi agarsiisuudha. Mana kitaabaa biyyoolessaa Oromiyaa. Gamoon kun abbaa darbii tokko yookaan G+1 ta'ee iddoo kitaabotaa akkasumas tajaajila odeeffannoo intarneetii fi information teekinooloojii uummataaf kennuuf kan gargaarudha. Akkaadaamii Afaan Oromoo Seenaa fi Arkaayivii. Bilookiin abbaa darbii 3 kun dhimma kanaaf kan ijaarame yoo ta'u, bilookiin kun tajaajila qorannoo seenaa Oromoo fi Afaan Oromootiif kan oolan laaboraatoorii, kutaa dokumenteeshinii fi arkaayivii qaba. Mana kitaabaa uummataa. Tajaajila qorannoo guyyaa guyyaatiif kan oolu abbaa darbii 2 ta'ee lammii hunda umurii fi amala hojiitiin osoo addaan hin qoodin kan tajaajiludha. Kutaa leenjii muuziqaa. Kun immoo bilookii abbaa darbii 1 yoo ta'u, tajaajilli isaa sirboota aadaa uummata Oromoo keessaa qorannoodhaan walitti qabaman irratti aartistoota dandeettii qaban akkasumas amaaterootaa fi dargaggoota fedhii qabaniif bakka leenjiin itti kennamudha. Bakki leenjii aartii kun bilookii abbaa darbii 1 yoo ta'u, bakka ogummaa fakkii kaasuu, boca, iskilaapcharii, fiilmii fi kanneen biroo aartistoota dandeettii qabaniif akkasumas amaaterootaa fi dargaggoota fedhii qabaniif leenjiin itti kennamudha. Galma marii xixiqqaa 2. Galmoonni kun dhimma aadaa Oromoo fi wantoota adda addaa irratti marii ogeessotaan geggeeffaman keessummeessuuf kan oolan ta'u. Inni tokko namoota 100, inni biraan immoo namoota 150, walumatti namoota 250 keessummeessu. Galma leenjii tiyaatiraa. Galmi kun agarsiisa aartii xixiqqaa fi agarsiisonni gurguddaan uummataaf osoo hin dhiyaatin dura bakka ogeessotaan itti madaalamanidha. Galmi kun teessoo 450 qaba. Galma tiyaatiraa. Bilookiin kun agarsiisni muuziqaa, tiyaatiraa fi fiilmii adda addaa uummataaf bakka itti dhiyaatan yoo ta'u, gamoo abbaa darbii 1ti. Galmi kun teessoo VIP dabalatee walumaa galatti al tokkoon namoota 850 keessummeessa. Mana nyaataa. Bilookiin kun gamoo abbaa darbii 1 ta'ee namoota 150f yeroo tokkotti tajaajila kennuu yookaan keessummeessuu kan danda'udha. Akkamitti aadaa keenya guddisuu dandeenya, seenaa keenya akkamitti ifa baasuu dandeenya jechuudhaan gaafii uummataa yeroo dheeraa ture. Kanaaf gaafii kana immoo akkamitti deebisnaa, gaafii kana akkamitti hojiirra oolchinaa kan jedhuun biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa mul'ata isaa kanarraa ka'eetti asiin hojii kanatti seene jechuudha. Iddoo isaa argachuurraa kaasee bakka kanarratti immoo maatii hedduutu ture. Maatii sana asirraa kaasanii bakka biraa qubachiisutti achirraa ka'ee bajeta ramadsiisanii diizaayinii qopheessanii yaada ka'umsaa yookiin tiwaarii qopheessanii kana hunda hojiitti jijjiiruudhaaf bu'aa bahii hedduutu ture. San hunda keessaa baanee as keenya jira. Yeroo ammaa kanattis ijaarsi seena qabeessiif hawwataa ta'e kun ifaajii hedduu booda xumurarra ga'ee ammaan kana ofitti nu simachuuf qophii isaa hunda xumuree guyyaa har'aa kana eebbifameera. Baga gammaddan jechaa walumaa galatti ijaarsi seena qabeessi akkasii kun akka biyya keenyaattis ta'e akka Afrikaatti isa jalqabaa ta'uusaa ibsaa.
galma ga'umsa ijaarsa giddugala aadaa Oromoo kanaaf qaamonni mootummaa fi miti mootummaa qooda fudhattan hundi galata guddaatu isiniif ta'a.